mootiin ispoortii tapha kubbaa miilaa bareechee Peeleen du'aan addunyaarraa boqoteeti jiram. Namoonni ciccimoon addunyaarraa gaddatti dhagahamee ibsachaati jiru. Boobii Chaarlton kubbaan miilaa isumaaf uumame ta'a jechuudhaan ibsam. Dhugattis gaazexeessitoonni ispoortii akka nama tapha bareechuu cimaatti isa kabaju. Goolii fuulduratti kubbaa humna qabdudhee gara goolitti jijjiiruun dirree keessaa mul'atam. Biraaziil keessatti goota biyyaalessaa kan ture Peeleen dirree kubbaa miilaa irrattis beekamaadha ture. Dirreen alatti immoo hawaasa keessatti haala jireenya namoota hiyyeeyyii fooyyessuudhaaf boqonnaa malee nama hojjechaa turedha. Edson Arantes do Nascimento onkololeessa 23 bara 1940 bara 1940 Teres Coraques magaalaa kibba Biraaziilitti argamtu keessatti dhalate. Waraqaan ragaa dhaloota isaa garuu onkololeessa 20 takka akka dhalate mul'isa. Ta'us immoo Peeleen sirrii miti jechuudhaan morma. Maqaan isaa kan moggaafameefis nama kalaqa meeshaalee ifaa kan ta'e Thomas Alva Edison irraa. Kunis sababa ifaan osoo hin dhalatiin dura onlaayinii keessatti dhalatee gaheef jechuudhaan Peeleen dubbatam. Magaalaa Baawuruu keessatti hiyyummaadhaan guddate. Ta'us kaaffee ollaa tokko keessa hojii sa'atii dabalataa hojjechuun maatii isaa gargaaraati ture. Akka kubbaa miilaa taphatu kan isa gargaaree abbaa isaati. Haa ta'u malee maatiin isaa kubbaa bituu fi hin danda'an ture. Kanaaf Peeleen ijoollummaa isaatirraa kaasee kubbaa shurraaba miilaa irraa hojjetame taphachaati guddate. Hiikkaan maqaa isaa Peelee jedhu maal akka ta'e osoo hin beekne moggaasni maqaa Peelee jedhu kan kennameef hiriyoota isaatiin mana barnootaatti ture. Innis maqaa qoosaa kana gonkumaa hin jaalanne ture. Akka waan haasaa ijoolleetti ilaalaati ture. Ijoollummaa isaatii gareewwan guddattootaa ollaa isaa baay'eef taphachuu eegale. Kubbaan miilaa naannichatti baay'ee akkuma beekamaa dhufeenis dargaggoo Peeleenis haala dirree taphaa jijjiiruu eegale. Akkuma qurxummii bishaan keessaattiin kubbaatti munyuuqe jechuudhaan yeroo tokko dubbateeti ture. Akkasumas kilabii atileetiksii Baawuruu guddattoota shaampiyonaawwan naannolee sadiitiif durseeti ture. Bara 1956 keessa leenjisaan isaa Waldemar Dibraatan garee beekamaa Santos FC'dhaatiif yaaluudhaaf magaalaa buufataa kan taate Santos geessaniiti ture. Leenjisaan isaa dandeettii isaatti waan amananiif Peeleen taphataa kubbaa miilaa addunyaa kanaa beekamaa akka ta'u hooggantoota Santositti himan. Garee Santos kan bara 1956 keessa isa mallatteessisee umrii waggaa 15 irraa kaasuun taphoota ajaa'ibaa taphateeti jira. Waggoota hedduudhaan booda innis garee hangafoota Santosiif filatame. Tapha baniinsaatiin goolii jalqabaa galche. Battalumattis goolii galchaa liigichaa olaanaa ta'e baruma jalqabaa isaatti badhaafame. Kontiraata mallatteessee baatii 10 keessatti ture Peeleen garee biyyaalessa Biraaziiliin kan yaamame. Innis tapha Maaraakaanyaa irratti Arjentiinaa waliin taphatameen goolii kan biyyaaf galmeesse dargaggeessa umrii waggaa 16 Peelee jedhamuudhaan ture. Kunis goolii tapha idil addunyaa jalqabaa isaati ta'e. Abdiin inni waancaa addunyaa bara 1958 taphachuudhaaf qabaachaa tures miidhaa jilba isaarra gaheen kan hafe itti fakkaateeti ture. Garuu waayillan garee isaa bulchiinsicha irratti dhiibbaa taasisuun akka dorgommii addunyaa bara saniitiif filatamu taasisan. Peeleen bara 1958 keessa Santos akka injifatuuf gargaaruun akkuma galchaa gooliiwwan beekamaatiin waqticha xumurame. Waancaa addunyaa bara 1962 keessaa wayita Peeleen tapha duraatiin miidhaan irra gahee turetti taphoota hunda irratti haala gaariin hin turre. Peeleen miidhamus kilaboonni dureeyyiin kan akka Manchester United fi Real Madrid faan isa mallatteessisuudhaaf yaalii gochaati turan. Mootummaan Biraaziilis akka ijji itti baay'atu hubatee akka gara biyyaatti hin dabarfamne dhorkuudhaaf jecha hambaa biyyaalessaa jechuudhaan labse. Waancaa addunyaa bara 1962 Peeleedhaaf Biraaziiliif guddaadha ture. Keessattuu taphaawwan Poorchugaalii fi Bulgaariyaa waliin tureen Peeleen baay'ee komatame. Biraaziil marsaa jalqabaa caalaa dabruu hin dandeenye. Peeleen yaalii taasiseen waan miidhaan irra gaheef dandeettii isaa guutumaa guututti taphatee agarsiisuu hin dandeenye. Bara 1969 keessa Peeleen umrii waggaa 30 siqaa kan ture yoo ta'u waancaa addunyaa bara 1970 Meeksikootti taphatame irratti Biraaziil bakka bu'uun taphachuuf hin yaadne ture. Akkasumas waraana abbaa irree biyya isaa kan warra garee leefti wiingii waliin hidhata qabda jedhamee qorannoon irratti gaggeeffameeti ture. Dhumarratti garuu tapha waancaa addunyaa dhuma isaatiin gooliiwwan galchuu dandeeti ture. Kanaanis garee Biraaziil seenaa keessatti garee olaanaa jedhamuudhaan galmaa'e. Gareedhaan immoo yeroo beekamtii inni itti argate wayita Ingilaandii waliin taphatamaa turedha. Peeleen tapha isaa dhuma Biraaziiliif kan taphate adoolessa 18 bara 1970 takka yeroo Riyoo keessatti Yugoslaaviyaa waliin taphatan ture. Isaan booda bara 1974 keessa kubbaa miilaa kilaba Biraaziil keessaa sooroma beeti ture. Waggaa lamaan booda immoo garee Kosmos Niiyorkiif mallatteesseeti ture. Kanaanis wal qabatee maqaan isaa qofti Yuunaayitid Isteet keessatti kubbaa miilaa ol kaasuu eegale. Bara 1977 kilabni isaa duraanii Santos Peeleen kophee fannisuu isaatiin wal qabatee
kilaba Cosmos waliin sagantaa tapha qopheesse irratti Peelleen garee lachuutiifuu walakkaa taphate. Peelleen erga sooroma bahee hojii maallaqaa guddaa isa argachiisu itti fufe. Bara 1980 takka fiilmii Escape to Victory jedhu irratti taatoo ta'ee Silveesterii fi Michael Caine waliin dhiyaateeti ture. Kubbaaniyoota garaagaraa wajjin walii galtee ispoonsaraa mallatteessuun maqaa gaarii akkuma horatteetti itti fufe. Bara 1995tti pirezidaantii Biraazil yeroo sanii Fernando Henrique filatame ministeera ispoortii ta'een booda Peelleen malaamaltummaa kubbaa miilaa Biraazil keessatti hammaate hambisuudhaaf baay'ee dhameeti jira. Seerri Peelleen bara 1998 baasee bulchiinsa ispoortii biyyattii ammayyeessuu keessatti gahee guddaa qaba ture. Ofii isaa immoo malaamaltummaan shakkamee gahee ambaasaaddarummaa UNESCO keessatti qabu ofuma isaatiin dhiise. Garuu ragaan malaamaltummaa irratti hin argamne. Bara 2005tti BBC Sport Personality irraa badhaasa umrii guutuu fudhateeti jira. Peelleen bara 1966tti haadha manaasaa Rosemary Dosres Cholbii wajjin gaa'ela jaarrachuudhaan ijoollee 3 dubara 2 fi dhiira 1 horataniiti jiran. Peelleen moodelistii taatoo fiilmii kan taate Xubaa waliin maqaan isaa erga ka'ee booda haadha manaasaa Rosemary waliin walii kaniiti turan. Boodarra sirbituu Asiiriyaa Leemes Seeksaas wajjin gaa'ela dhaabbatanii ijoollee lakkuu godhataniiti turan. Boodarra isii wajjinis walii kaniiti turan. Bara 2016 immoo dubartii lammii Jaappaan taate Biraazilitti qabeenya gaarii horatte Maarkaa Chibeelee Aokii fuudheeti ture. Gaa'elaan alatti kan horate ijoollee baay'ee qaba jedhamee maqaan dhahamus inni takka amaneen beeku. Waggoota muraasa as taphataan beekamaan kun rakkoon fayyaa itti hammaataati dhufe. Fulbana bara 2020 takka kaansariin garaachaa isa keessaa baafame hanga gaafa du'utti wallaansa hordofaati ture. Maqaa gaarii addunyaa irratti horateen Peelleen kan beekamu yoo ta'u namoota jaalalaa fi fedhii kubbaa miilaa hin qabne biratti illee salphumatti nama yaadatamudha. Inumaatu yeroo tokko addunyaa kanarraa maqaa beekumsaa sadiitu jira. Yesuus, Coca-Cola fi Peelleedha jedhee qooseeti ture. Peelleen namoota addunyaa irratti ispoortiidhaan maqaa addunyaan ittiin hin irraanfatamne kaa'anii dabran keessaa bara jireenya isaa gara booddeetti ammoo miidhama irra gaheen wallaansa baqaqsanii yaalu godhamee fi wiilchariidhaan deemaati ture. Taphataa cimaan Hangaarii Frank Puskas Peelleen taphataa qofaa miti jechuudhaan amanam. Waa'ee ga'umsa Peellee Neelsan Maandeellaan akkas jechuudhaan ture. Yeroo inni taphatu laaluu jechuun ijoollee gammachuu fi simboo namummaatiin guutamte ilaalanii itti gammaduudha jechuudhaan ibseeti ture.